Milli da jiru mana dhugaatii na cibsaa jettu. Baate. Mana dhugaatii tan kiniina liqimsaa cina cibsaa jettu be mana dhugaatii. Gara dhiisa maali? Si warra araqeedhaan kiniina liqimsuu be. Akkam ree nagaadhaati. Nagaadhaati nagaadha miti. Nagaadha dhugaa be akkam ree jireenyi maal fakkaata. Hin baay'ee kun akkamatti ilaaltu kunadha. Bakka rabbi nagaan isin haa galchu. Amiin amiin. Rabbi maatii keessatti nagaan isin haa galchu. Waa bira waan Yogallis maal hojjannee jiraanna inni yaa? maali maatiidhaa qottee jiraattee maatii Bushirattee maalaatti kana jiraadhaa maaliif? Eeka. Sinis takka takka nuu jira abalee maal gona? Miskiina amma kun. Maatiidhaan dawwaltu? Ahmad. Maatiidhaan dawwaltu? Maatii hin dawwalla tokko takka. Akkaan mura itti argite beeytaa? Hin dawwalla maal silamoo Jimmaa Arsii arrabsaa turte walitti qabdee. Laggeen namni tokko narrasiin. Anillee gara sana miti gara Wallaggaatini illee. Biktuun isin adabee jiruun. Hello. Afeet kabajamoo nagaaraa jirtu yoo jabaattu. Akkamatti nagaan siif haa ta'u. Siif illee haa ta'u akkam oolmaan. Nagaadha dhugaadha. Maaliif orfaadii hizbiin kun eessa keessaa adda? Dinoo faar taa'e. Maal jettan? Eessa keessaa uummata kana? Uummata kana kaa'amee garummaan itti deemsifna. Eessa hirtaate? Ani moo? Mee koo inni amma haafu yaadamuu ijoollee amma irratti gaaffii wayiin qabaafan jira. Waraanaati? Akkasuma. Ammati kan biyya keessa hirte moo kan biyya dheerti? Achi keessan jira. Dubartiin si bira maal gootire isaatii kan? Tee goosaan keellee namatti tolan jettu. Isaa miti qo'a isin dubartoota malee oksijiniin isin ejjetu isaa funyaan illee hafuura isiniin fuudhu isaa dubartoonni isin bira dhabamtee naa qo'a isin akka dhiiraatti kophaa dhaabbattanii maaf illee maal fuutu dubartoonni isin bira? Tee maal sibboo akkasitti eenyuun jedhanii gara kamitti deemaa takka wanta akkasiin jiru nu bira. Wallaahi wabillaahi rabbitti sii kakadhe. Eengedde nama wayitu naa dawwaleeyyuu Finfinnee keessa jiranii warra federaalaa kana. Akkanatti tanaatti qabeenyaa agarsiise beektaa? Farsoo kana of dura naqataniitu mataa'anii dhuguu muuziqaan kun banamee akkana jedhan achirratti siree jira asirratti barcuma jira karaa nama meeqaati barmanni kun guutuun keessi yeroo abbaan akka nama bilbila haadhu akkana godhee viidiyoo dhumatti qabeenyaa agarsiisa bara akkana godhee akkuma nama bakka bilbila irraa waan barbaadu akkana godhee agarsiisa guutuun jira xaasaa kana bira kaane xaasaa xiqqoo kana ittiin farsoo kana dhuguuti qoy maal godhaa jirtu hin jedhu Sirriidha gaa. Egaa inni kaan. Maal iddoo si walitti miira keessa galee iccitii baasan jettu renni sirriidha uumaa jiru eessa iyyuu hin jira simbiras jiraachuu danda'a kun. Eessa jira ammaati dubartii biraa sa'aatii kana maal fuutu sa'aatii uummanni wallaggaa ajjeefamaa jiru sa'aatii uummanni qeerraa buqqaa jiru sa'aatii haadholiin Oromoo sun mana ofii gadhiiftee baqachaa jirtu sa'aatii abbaan Oromoo mana ofii gadhiisee baqachaa jiru. Isin warri maqaa Oromootiin mootummaan isin hidhachiisee meeshaa isinitti kennee uummanni Oromoo kun maallaqa borsaa isaatii baasee isinii kaffalaa jiru kana isin lubbuu isaa akkamittiin baraarre yeroo kana. Yaadni kee gaariidha. Mee waraana bilisummaa jechuun maalidha? Waa'ee waraana bilisummaa dhiisu kan waraana bilisummaa Oromoo sin laallatu waa'ee waraana bilisummaa Oromoo dubbachaa jirru waa'ee uummata Oromoo irraa dubbachaa jirra. Uummanni wallaggaa dhiibbaan irratti gaggeeffamaa jiru kuni saba eessaatii dhaloota eessaatii eessarraa dhufanii jarri isin immoo eessarraa dhuftanii uummata Amaaraati. jarri eessa keessa jiru isin keessa jirtu. Warri sun warri dhiibbaa gaggeessaa suni uummata Amaaraati. Uummata Amaaraa sana immoo warra mootummaan hidhachiisee faannoon naannoo miti biyya eeguu danda'a warra jedhee mootummaa hidhachiise sana girinchaa fi jaraarraa har'a fincilanii bosona galanii meeshaa fudhatanii meeshaa kaasanii har'a immoo uummata Oromootiin daguugaaraan kan hidhachiise mootummaadha. Atis hin beektanii nan beeka. Gaafa kana immoo waraanni keessan kun maaliif deemee lolleedha rakkoon?
Ya? Amma kun hojii profaayilii mata tolfatanii deemu bara waa biraa miti kan jedhaa fuul qoy maalatti dawwala uummanni kun innaa waa beelaa biiran jamaa dawwaltaat Akkam aboo? nagaa jirtaat Sagaleen kee dhaga'amu? mucaa komaaندooraati Dhaga'amu sagaleen kee. biyya na iddoo asii leenatti dawwal maal natti mufne maal naa dabarsu maaltu jira Quiero. A ver, Quiero kan vera Vasquez. si tu Rafa kana Rafa. Seenne jiru waraana keessa irra hushaan keessan tokko asiin dawwalee akka nama dhiirummaa qabaatee loluu dhaabbatee jechuudha fiiguu fi uffata baafatanii. Eenyutu fiigaa? Isini kasin warra garaaf malee sabaaf dhaabbatanii hin beekne kana sin uffatuma kana ayyaatu amma kun maaliif profaayiliin kee maal agarsiisa? Mee hubadhu laale maal fakkaata? Maal agarsiisa profaayiliin kee kun? Sidhaa ammas hin jedhu. Viidiyoo banadhu viidiyoo banadhu. Viidiyoo irraa maal fuutaati? Obboleessi viidiyoo banadhu faaraan ta'anii viidiyoo banadhu. Faara barbaade deemiitii mide leeba. Abboo kun dhugaatii ciiftee nama naasofti bari yeroo farsoon itti naa keessaa dhimma dhimma isa ergattu sila nan beekaan yeroo inni kubbaa keessaa dhimma ijaa isa ergattan manni dhufu haasa'uudhaatti uummata ofii isa guyyaa sadiitiin har'amachooftu baataa ana isin ajjeesuun argan dhugaa rabbi maal ta'e oromoodhaaf bu'aa maaliif faayidaan maaliif waraanni uummata oromootiif dhaabate hoo jiraate abaaboo bichaadha waraana jaalmarroo dirribaa jechuudha miidiyaa kanarra lafa kanarratti illee dachee kanarratti samaayee kanarratti uummata oromootiif waraan bilisummaa oromoo bichaadha. Badibba kan uummata oromootiin dhaabbachaa jiru kan uummata oromootiin lolaa jiru waraana bilisummaa uummata oromoo bichaadha. Abaaboo waraana mootummaadhaan maqaadhaa daa'ima waggaa 15 16 kana gayyaasanii maal loltamma kun kaballaadhaan meeshaa irraa hiiku harka akkanitti rukutanii akkanii namni meeshaa lafa keessa ijoolleen kun waraana faayidaa abdata amma mootummaan kana yeroo na dhibame ijoollee daa'ima kana fichisiisinaa ijoollee loluun beekanu abbaan rukutu ennana tooqee keessa fiiganii baqatan iyyuu achi fuutanii baaftanii achi geessan maal danda'anii lolamma daa'ima shuukii kana walitti qabnanii waraana geessina galtee haadhaaf abbaadhaa jettu biltsiginnaana jala deemtanii nama narrabsinaa rabbi sinaa biltsiginneessu nama narrabsinaa asirra deemtanii biltsiginnaa nama narrabsinaa asirra deemtanii wallaaltota deeggartoonni biltsiginnaa afaanuma kana baay'ata biltsiginnaa nama narrabsinaa akka deeggartoota abaaboo bootaa biltsiginnaa nama narrabsinaa ijoolleen abaaboo deeggaran kun amma nama narrabsanu dhimma keen qaban yoo tarrabsites maaliif zim jedhu bakka beekaa waan ta'aniif hayyuudha jarri akkanattu deeggartoonni abaaboo hundi jira hayyuudha amma deeggartoonni biltsiginnaatiif deeggartoonni jawaar kuni xinnoo waa tuqamee jennaan asii abiyyi tuqamee jedhu inni kun immoo asii jawaar keenya tuqamee akkana ta'eera jawween akkana ta'e deeggartoota biltsiginnaatiif kan jawaar kun mataan mara nama utaaluu barbaadu ijoolleen marroo deeggaran immoo deeggartoonni waraana bilisummaa oromoo zim tuqamanullee dhimma ittiin qabanu bakka leenca jarri fuuluma guuranii dhiisu jarrasii fuula guuruun diinaa furii faatii waan ta'eef warri jawaarii warra biyyii kun immoo inuma iyyoos keessa deemanii ma ijoolleen keenya ijoolleen arsii tokko tokko gaafa jawaar tuqame jawaar akkana ta'e jawaariin maal godhe jawaar maal ta'e jawaariin hunduma keenya jaallata hojii keessan hojjetadhaa oduu dhiisaati miidiyaa irra dubbatanii isinillee buko wajjinaa miidiyaa kana ta'e
Kawan Jawaar isin beeku asirra fiigdanii deejjiftu isinis Jawaareen akkana ta'e Jawween akkana ta'e Maarreen akkana ta'e isinis akkuma biyyi leellisan kana leelliftu faayidaan keessan hin jiru hojii keessan jedhaa jara hojii keessan arabootaaf ergamaatti hundi keessan warra biyyi deeggartanus warri Jawaar deeggartanus hojii keessan jedhaa Jawaaris faayidaa inni qabu hin jiru Oromoodhaa fi Abiyyiin faayidaa inni Oromoodhaaf qabu hin jiru jarri lamaan kun jechuudha ilmaan mililik ilmaanuma mililik Jawaaris Abiyyiin tokko Oromoodhaaf faayidaan jira jiru tokko bu'aan jira tokko faayidaa tokko hin qaban jarri lamaanuu Magadi kaaftanii amma naannoo Arsii kanatti shaneen mana nurratti diidee shaneen akkana nu goote shaneen nu saamte shaneen maal goote bu'aa sii dabnettan biltsiginnaatu gadi ba'ee mana sinirraa diigaadha shanee miti biltsiginnaadha kan gadi ba'ee mana sinirraa diigaadha biltsiginnaa naannoo Arsii keessaa gabbaatanii mana uummatarraan diiginaa uummatan saaminaa hoolaa uummataan qalatinaa sadugaa rabbiiti abaawon mana diigeen beeku abaawon nama saameen beeku abaawon nama hateen beeku abaawon qabeenya nama balleesseen beeku nama ijaaruu malee namaaf gadduu malee namaaf bohuu malee namaaf lubbuu isaa aarsaa gochuu malee qabeenya namaatti bu'een beeku abaawoo boon jechuudha kana waraanni bilisummaa uummata Oromoo haa kabajamu waraanni bilisiginnaa kun asumarra deemanii uummata mancaasu dubartoota dabbaa keessa uleedhaan nahu milishaan dabbaa dubartoota caamman xallaasu dabbaa jala balleessu shamarran keenya meeqatinaa keessatti balleessu mila shafoo kanan itti bar milishaan ol futee shamarra kana ilaallattee itti tubi simin darraman keessaan keessatti arargeen milishaan naannoo arargee tokko fa'a toof kabajanii gaariidha dhugaa rabbi dubartoota balleessaniif xaattu isin immoo taaptaafiif koppilinkii godhaa hundi keessanuu gadi qabaate taaptaafiif koppilinkii godhaa taaptaafiif koppilinkii godhaa hundi keessan gowwasitu wara biyya jiru beeka qaroo shanan gibe otoof kabajjee gaarii ol si fuudheen dhukkee sirraa kaasa asirrattan dhugaa rabbiiti dhugaati salami jawwee kingi abbeet usha abiyyi husha jawwee kingi matarra kaatanitti naanna'uu dandeessu kasammoo matarra kaadhaata sirra yoo isinii ta'e baadhaa ittiin deemaa waaqeffachuu dandeessu isinii taana maaltu na dhibe waaqeffachuu isinii taana sagadaa fi suuraa sabdura kaati maaltu na dhibe sa'olii bicha waaqessina nuti sa'olii bicha fooloo godhaa mucaa kana gadi qabaati mucaa kana gadi qabaa fooloo godhaa hundi keessan nama kuma wayna jirtan fooloo godhaa gadi qabaati nuti abiyyii keessanitiin faarsinu jawaar keessanitiin faarsinu baattanii ittiin deemuu dandeessu warra kana fooloo godhaa gadi qabaati Jarri lamaan kun uummata Oromootiif faayidaa hin qabanu. Kanaaf hin faarfamne. Waan faayidaa hin qabne immoo namni hin faarsu. Yeroo jaraatti hojjetaniiru. Abiyyi yeroo isaatti hojjeteef Oromoodha. Jawaaris yeroo isaatti Oromoof hojjete amma immoo darbeera. Hundi jira hojiin jara bilashe ta'e darbeera. Inni ergasii amma immoo faayidaa hin qaban. Maaltu dhufu? Amma kana funduratti faayidaa hin qaban. Kan dura hojjetan seenaan jira galmaa'ee darbeera. Kan jalqaba lamaan jiraatu hojjetaniiru. Xumuran seenaa jira kana booda immoo seenaan jira badaate hojjetamaadha. Gaarii kamiif faarsin aree nuti. Kan waaqessin immoo rabbiin bichaadha rabbiin hin waaqessin ilma namaatii miti rabbiin hin waaqessina nuti warra rabbiin waaqessu ilma namaa ta'uun ta'a warra biyyiif sagaddan sagadaa warri marroof sagaddan nuti sagadaati warri jawaariif sagaddan sagadaa nuti rabbiif saganna rabbiif uummata Oromoo fooloo godhaa mucaa kana gadi qabaate fooloo godhaa naman faarfannu nuti naman faarfannu abbuma fedhe iyyuu abbuma fedhe fooloo godhaa mucaa gadi qabaati
bu'aan keessan hundi keessan hundi asirra deemtanii waa balleessuu malee asirra deemtanii maqaa nama xureessuu malee asirra deemtanii waan argitan gogochuu malee bu'aan keessan hin jiru. Fooloo kana bichaa kana. Hello. Bichaa guddateeru kana fooloo godhaa. Maal ta'e qoy bilbilli kun? Waa ta'eera. Qoy maal fidee ka'e qoy? Qoy maal fidee bilbilli qoy? Waan akka sa'aatii wayii asirra fidee akkana godhe maaltu maal ta'e ka'e? Maal ta'e bilbilichi mataan sana gaamite fi yoo dhiira taate walla galchee kana dhaqe obboleessa keessa quxisuu doorsisi kottaa amma warri gadi buutanii kaatan lamaan keessan obboleessa keessa quxisuu doorsisuu dandeessa warra ammaa lamaan ergaddaa ergaddaa warra ammaa lamaan maal ta'e sii Murara buute saya tamingira buute saati waiti akala armi akkamiti sibira maal ta'e si gorsiise karakaa sibtu gode banaan gochuu nanda'u lakkii bu'aa naamiti abbaatee godhiga abbaa modi darrar ka jiru gochuu danda'a fooloo godhaa gadi qabaati nama dhibbaan gaame waraanoo Ara barata ada mana? Mada, mana ni guru mukera rusun? Dan barada. Ni guru mukera mal. Kumin? Barata. Ang guru mukera rusun? Ay, aduh men. Nanggal deh, bengal. Polisi dem demo. Aran dem nende. Yes, dem tegal teresh. Iya raba. Ama Dubai ni girtu at. Wish hotta. Rafar tare mat. Yenyu ali. Jarti. Ama jarti ka bunjenne. Ah, cikati ya jarti sonta. Chiki mo. Bakir mat balle siti adimmo. Ay, surprise yo itande. Tirar bidere? Laman tidar bera. Ira do garabbe. Ira hara. Ana way dira kai ga nan bira ka ana situga mo siduga. Isin bisa mare no donanan. Mala de faidan ke kana nan nidu. Lanjara dano ni nang gudda. Aka himba sibati anan situga situ sibata situ anan nuga. Marako. Ujine ada dulu. Harre abbe ke se de disi. Enam gali kamar gala ama gala. Se de mana ke dar. Gala biyatti banna naga busa. Naga nakam boy takaboy be kai. Mal boy banna te biyyi warre ramte. Galaati naga busa tokko taane orommaa tokkomsida. Ada jawarin galchi gadi jawarin galchi nan desa. Haa ta'u inni ma inni haa ta'u singala. Jawara kan dira ta embe ta ombe. Nan beeka malee. Jallata mo jallatu.
Injaaladha. Akkamitti gabbaateen faarsii Jawaariin? Ara rabbii faarsina malee nama faarsinu. Dhudhoogaa. Maali? Ijoolleen arsii dhufanii mana keessaatiin fuudhanii gaan beeku. La'aan akkana jedhin jaartii kee kophaatti hafte qofa ijoolleen dhufanii si fuudhu beekadhu. Lakki Jawaar nama atis Jawaaris naaf qixxeedha. Atis akka galtee kabajaan jaalala waliin jiraannu barbaada. Nagaa barbaada. Abiyyee hin jaallattaa? Ni jaalladha. Milishaa hoo? Isaan illee jaalladha. Atamma walumaa galattu milishaa nama milishaa miti qoya. To'aa sabnu. Ara rabbii na milishaadhaa miti. Ana foonuma keetu milishaa natti deeman. Milishaan sujaaraan harkasii kanarraa foon itti jiraa deema beeku. Milishaa miti? Milishaa miti? Ara milishaadhaa miti. Qoya amma singilii biltsiginnaa tokko dhufteetti. Amma kun niira walbirma. Yaar argaa lij. Ante? Akkam nagaadha? Reegui nagaan siif haa ta'u. Nagaan siif haa ta'u. Walumaanuu nagaa nuuf haa ta'u. Sagaleen kee sagalee ijoollee argeetii miti eessaa maqaa jiraattiin deemtaati. Argumaadha qashti. Dhiira moo durbaata akkamii foorfaaliin sun kan keetii? Maali hin fakkaatu moo? Eessatti dubartoonni surree uffatu? Dubartoonni gad uffatu malee akkamitti surree uffatteeti? Dhiiraati? Waraana kabbaate. Waraana yoo ta'e surreerraa maal fuutu? Isin qamisiin uffattanii waraana keessatti? Waraana keessatti akkamitti qamisii uffatan namni? Eessatti waraana suudii jirtu? Shawara keessan qamisii uffachiistan moo isa? Waraana madaamiiti moo waraana Itoophiyaati? Bakka Oromiyaa keessa jiru. Rabbi. Waraana Itoophiyaa. Mee viidiyoo banadhu ishee? Viidiyoo banadhu. Viidiyoo maal sii godha? Viidiyoo banadhu foorfaalee namaatiin ol baate. Video banadhu ka? Hin sodaatin ka waan badu wayii jira sirka? Bakki sodaataan jiru maal sodaadhu? Nama akka kootii sodaadha. Wanti lafa bu'ee cabuun jiru video banadhu. Video ammaaf dukkana keessa jirra qashti hojiirra jirra. Hojii maalirra jirtu isin sa'aatii kana isin shamarree sa'aatii kana maal hojjettu meesuru? Meeqaa isin maaliif heerumtanii maaliif daa'ima keessanii waliin hin cimne kabajaan mana keessan keessa? Maal fuutu bakkeedha sa'aatii kana dhiiraa wajjin? Yaa? Maal jettee qashti? Qashti jetti bara akkanumatti qabdee. Maal jettee? Kwaa isin barattee barumsaan kan kutaa meeqa barattee ati? Ammoo sitti mul'ata. Amma mul'achaa jirta wayyee bannaati. Aanti ati daa'ima xiqqoo kana maaliif waraana si geessan? Torki qabe kun amma. Jaartii makoo waggaa 150 yeroo miliiliku waraana banu sana na jalaa badee tokko fakkaate malu. Yeroo dargii sana waraana irratti harkaa fudhatanidha jaartii waan. Ay miskiin ay miskiin. Amma maal haaluu fali yaatamu hundi keessan kun maal haaluu namni kun hundi keessan. Ija namaa keessa ilaalu waan isin jaallattan jechuudha akkana ta'e ija keessa ilaaltu barakkan huccoota. Yaa inni dhufee dhaabbatu kun federaal. Federal Police Commando. Wah. Wajjin. Akkami? Nagaa keetti. Nagaan siif haa ta'u. Siifillee haa ta'u qaali. Akkamati nama. Otuuti ariitii reertuun suuraa si kaasee eenyudha? Kaameeraa zuban kanaan beekanii gaa. Amma dhugaa rabbii isin alakkanatti suuraa kana isin kaasan uuma isinidha.
qilleensa irratti qabdannee fuutan hin fakkaatu amma ta'u manni keenya dhumma akkanatti callumatti ni meeshaa baatanii raftu miti. qilleensa irraa fuudhaa jirra argaa hin jirtu. Miidiyaa fayyadamaa hin Qilleensa jirtu. irraa maal fuudhaa jirtan uummanni keenya uummanni wallaggaa kun dhumaa jira. Isin yeroo kana akka Oromoo fi Oromiyaatti tokkummaa labsitanii wanti saba keenyatti dhufe nutti dhufe mataa keenyatti dhufe roorroon saba keenya mataa keenyatti dhufe yeroo kanatti tokkoomne poolisiin Oromiyaa raayyaan ittisa biyyaa warri dhiigaan Oromoo ta'an uummata keenya birmachuu qabdatanii birmattan uummata keessaniif. Walirratti numtan yeroo kana. Tumaa jirra qaali tumaa jirra bar. Maalitti jirtan uummanni asii dhiigama asii asii farsoo dhugduu asii muuziqaa bantanii caffartuu asitti uummanni nama atitti cikii tokko baafatanii caf gootu. Lakki maachii kontee waan jiru sii gala Ahmad. Itti gaarorroo keessa alaan aga humna keenya. Biyya keenya kan dhaabbachaa jiramti reeroo Ahmad. Roorroo keessaa falaarutti jiru kana qolachuma jirra argaa hin jirtu. Amma eessa taati? Anime. Amaaraa kilalee jira. Amma sammuu qolachaa jirtu isin faannoo amaaraa killeetti qolachaa jirtani kan rakkoon jiru Oromiyaa keessa. Eegaa Ahmad akkam goonettee yaaddaa. Alaa kana yoo qolatti malee ka keessaa xiqqaadha bar. Oromoo taphataafii koppiliingiin gootanii isin gadi qabdanii warra as keessa jirtan kun warri kun amaaraa kiliyya mucaara keessa naa dhibba galchaame. Yaar argee liji yaar argee abboonni torkiin siisiin ejjitu si. Arif. Ahmad akkam? Nagaan siif haa ta'u. Jirtaa? Jirra akkam? Jajjabaattaa jirra kun. Irra baattaa maanni? Eessoodhumatti an jira. Arif Indiris. Abeen mangisti koo. Qaalii koo akkam? Jirra Mombasa kana. Jirta akkam fayyaa kee dhamite? Fayyaadha wallahi. Naasa barreeta jirtu nagaadha. Jirra kunoo rabbi faa galatu kunoo har'a geenya kaadhooko. Bareedaa. Jiraadhaan malee. Isinis nuu jiraadhaan rakkoo qabuute. Eessa jirta laa? Amar kana faana haasa'uun barbaade har'a beekaan waan dhufeera iddoosaa. Qo'ee silkee fixee naa taata. Faana naasaa ashaa ta'u rakkoon qabu. Rata shanida. Amado.
Beekne moo waa dhukkuba san gaafachaa jira beektaa. Eenyuma kan dubartiin jalaa haasoftu eenyuun Ariif. Abeet abeet. Maal fuuti shamarran si jalaa? Baay'ee na biraa miti. Ahmedo. Eenyuun bira? Dhugaa rabbi na biraa miti maan beeka. Eenyuun bira sagalee shamarran eenyuun bira? Wallaahi na bira wanti tokko hin jiru fiidiyoon baay'ee barbaadde. Eenyuun bira eenyuun kan harkaan qabee ka'e mucaa bukkee isaa harkaan qabee ka'e haa jettee kaadhima. Wallaahi hin barree. Didda. Oh. Si ante kan duuban harka gurmuraan akkanatti buuse gadi. Maal abbeeyoo sitti agarsiisu? Sobanii iyyuu bee sobaniituma kana waa jedhu bee. Kawaa waa jiru. Viidiyoo bahee si agarsiisu oddoon jiru. Viidiyoo mana daawwanti keessanuu maali mana raafiitii dhuftanii siran isin raftan sim jettanii. Yeera kun qabu no viidiyoo baheen si agarsiisa no akkamatti nagaadha miti yaadoko. Nagaadha viidiyoo as baaka Khalid. Khalid tokko waan bilbila keessa Khalid bilbila makandaa jala kaa'ee jaartii lafatti qabeedha. Si Ahmedo. Yoo. Viidiyoon si baa kunoo kan si agarsiisu ka dukkana malee laayitarii ibseetan si baa la kunool. Kunoo. Amma koo isin amma yooma bilisoomtu koo isa dhugaa rabbii yooma bilisummaa miti yoomnu feetu akka mataa keessaniiti. Unimoo. Isin. Maal jettee? Bilisummaa miti yoomnu fansiin jedhe akka mataa keessaniitti yoom bilisoomtu koo isin yoom ifatti baatu akka namaa. Bilisummaan kan keenya gaafa Angarukkee irraa faannoo deebifnedha bilisummaan keenya kan inni qabsaa'uun keenya kan inni itti beekamu unichuudha dhaggeeffattaani waan tokkon jala mureessitti hima riikoordii godhi. Laa waan an godhuuf hin qabu maaliifan godha maali? Lekkeera. Ila dhaggeeffattaa dhooko koye dhaggeeffadhu kaa. Na buusuus hin dandeessa dhiisuus hin dandeessa. Ana akka kee maabiraatii keessa taa'ee miti kanan sitti haasa'aa jiru. Amma takka nama dhugaatii dhugeetti dhaggeeffattaa seerrabsuu fan dhufe seeraan haasa akka nama dhugaatii dhugeetti naasine kubbaa meeqa nu deeftati? Viidiyoo ati gallakkifte sana viidiyoo ati gallakkifte sana argeetan dhufeeraani nuti otoo dirree qabsoo irraa horroo guduruu keessa otoo xalaata ariyaa jirru ati garuu oddoo sana teesseetudha kan nuti sirbaa jirtu. Maal jechuudha? Sagalee eenyuuf qabsooftee yooti? Simettee miidiyaa irratti baatee odeessuun kee birqiidha moo? An seerrabsuufan dhufe dhugaa rabbii dhuguma ati Oromoodha yoo taate. Ati dhugaatii lafa ijoollee qaqqaaliiwwan meeqadha? Ijoolleen Jimmaa meeqan ishee kan aggaaroo kan sarboo. Atamma waa'ee aggaarootii waa'ee sarboo isaan jiruuti sagalee kol kaasi. Kan sigimoo. Kan iddoo keenya jiran dura. Kootu yoo garaa qaba. Ate kootu oddoo keenya kunoo. Ati. Isin gaafuma baalageen asiif achi utaalte jiru gandatti galtanii suuraa kaatu. Inni isin har'a dhuftanii asii. Suuraa bakkeetti kaatanii poostii gootan maali? Lolli magaalaa keessa otoo hin taane daka baadiyyaadha beekira bakka qotee bulaati bakka uummanni keenya rakkataa malee. Isin naqamtee magaalaa keessa teessanii suuraa kaatanii poostii gochuun uummataaf faayidaallee hin qabu bu'aallee hin qabu. Isin lola otoo hin taane of agarsiisuun maaf yaadu uffataan meeshaa kana fuutanii. Lola akka lolii akka dhiiraatti yoo ta'e gabbaati lola uummata keessanii dhaabbadhaa. Uummata keessanii wareegama suuraa kaa'uu miti bara. Waan argan poostii gochaa ooluu miti. Ammeedoo dhaggeeffadhu gaareeti. Dhaggeeffadhu uummanni wallaggaa uummata biratti dhaqanii suuraa kaa'anii isinii injifanneerra isinii maal taaneerra jedhanu uummata gabbaanii dhaabbatanii lolanuu fi
dhiigatti cabsanii lafetti cabsanii waraanni bilisummaa Oromoo lolaadhaan argitu guyyaa irraa akkanitti lolaa waliin argine yoo barbaade viidiyoo kan sii baasan. Yoo wal dhaggeeffanne maal rakkoo qaba? Viidiyoo sana argite viidiyoo sana argite naa dhufte isaa karaa feesbuukiiti. Yoo wal dhaggeeffanne maal rakkoo qabaati? Dhaggeeffadhu meeti? Ishee taaptaabii fi koppilingii wal hundi geessan. Koppilingii sinsii goona taaptaabii sinsii goona rakkoon qabu. Garuu yoo wal dhaggeeffanne maal rakkina qaba? Hin wal dhaggeeffanna. Amma nuti kaanee dhufnee achi dhufnutti uummata amma kana isinisoo bosona keessa jirtu. Isaan sunisoo ila isini uummata eeguudhaaf dhuftan erga ta'e maal rakkina qaba yoo ammasitti irraa deebiftan. Amma ati amanis amanuu baaddu anaan qixxaachuudhaaf jettee na arrabsuudhaaf liivii keerra waan dhufeef akkasitti yaaduu dandeessa. Kuffiyyan ati mataa keerra kaawwatte kunii fi kuffiyyan mataa koorraa qabu tokko miti. Ila viidiyoo yoo baanes immoo iddoon ani jiruu fi iddoon ati jirtu kuni waliin argatu yoomiyyuu. Kana jala muriitii beeki ati dhiirri iddoon ni jiru beeki. Ati shororkeessaa ta'uu kee uummata Oromootiif isaaniif deeggarsa isaaniiti malee deeggarsa Oromoo osoo hin taane deeggarsa jara sanaati ati kana of beeki quba of qabaadhu. An sittan hima akkuma jaarsi Wallaggaa sitti himu saanatti. Nan dubbadda immoo yoomiyyuu. Yoomiyyuu hin qabsoof ta'uu ta'e qabsoo dhugaadhaan qabsaayi. Tiiktookii kee guddifattee fooloo keetii waan tokko godhachuu dandeessu. Dhaggeeffadhu. Ati gochuudha. Birrii akkaawuntiirra kaawwattee karaa baafattuu qabdu nan beeka ani jala muree nan beeka. Dhaggeeffadhu qofa hin daafin hin sodaatin hin socho'in maaliif uummata Wallaggaa. Sodaatin itti fayyadamu. Maal buutama dubartoonni si biraa suma si jammarati man ganda keessa forfaanii namaatiin dhuftee mati waraana si jammar mee qoy gaafii tokko si gaafadha. Si caala qabsooftee lolaa jirti afaan hidhattee. Waraana moo forfaanii namarra kaate shamarran si jala maa fuutate mana farsoo keessa jirtu mana farsoo keessa jirtu haasa gabaabaa. Mana farsoo keessan jira abbaan na beeku hin na beeka abbaa barbaade gaafadha. Fuutare mana farsooti miti iddoo manni keenyatti dhumaaru daangaarratti dhumaara mana farsooti miti bar viidiyoo mana dhumeeta viidiyoo mana. Ilaan asaafti bar na keessaa fuudheetti bar yaa rabbi keessa kaayee haasaa hoolaa na keessaa fuudheetti be aante maa keessa guyyaa kanaan wusha viidiyoo bayi nama naati maal taate yoos malee hin namantu viidiyoo banadhu na keessaa fuudheetti otoo hin dhaga'u atam keessa haasoftaa taasisaa. Bar mootummaan biyya eegaadha malee dulloota abbaan manaa irraa du'eef dulloota biyya alaa dhaqee galee dulloota abbaan manaa gadhiisee nama mana jirutti galaa wajjin ta'a manatti siree irratti eegaa hin jennee beeyi mootummaan biyya eegaa sinin jedhe mootummaa yoo ta'e. Viidiyoo baheen jira kunoo amma bahe kaashi kunoo bahe kunoo viidiyoo. Ati dhiisi mucattiidhaan natti qab jedhin mucattiidhaan bilbila natti qab jedhin mucattiin sitti qabdu bilbila. Nama maal taate. Kan badii qabu sa dhugaara kan badii qabu Dr. Abiyyi otoo hin taane Shimallisii beeki. Shimallisi kan uummata Oromoo har'a illee boru illee ficiisaa jiru Shimallis Abdiisaati mootummaa naannoo Oromiyaati. Kan uummata kana daguggaa sanyii irratti raawwachaa jiru kan naannoo Oromiyaa kan yeequmsa keessa galchee yeeqisaa jiru Shimallis Abdiisaati. Mootummaa federaalaa illee otoo hin taane kan badiidhuma guddaa qabu mootummaatti naannooti. Shimeedha. Si. Wichi wottan. Isin illee kan maal fuuta tamma shamarran biraa maal fuuta saatii kana mana dhugaa maal akkamitti mana algaa shamarranii wajjin galtaa? Ahmed kootu mee ati dhaggeeffadhu ati meerree. Naargaa jirtu. Amma kunoo viidiyoo sii bahe mitiyan. Naargaa jirtu ati. Si argaan jira siin viidiyoo sii bahe ati garuu eessa jirta? Katamaa keessa maabiraati keessa ani garuu oddoo kaman jira amma argaa jirta atam. Ati shamarraa wajjin waan jirtuuf cufatte ibsa. Sagalee durbaa wallaahi dubartiisi wajjin jirti. Maal godhu dubartoota bira? Atoo waraana dubartiisi bira maal gooti isin? Isin dubartoota dhabdanii manaa baatan moo biyya eeguun manaa baatan gaafii koo? Haadha manaa dhabdanii manaa baatanii? Isin bulchitoota shamarra otoo isin abbaa manaan qabaatiin daa'ima garaatti guuttanii maatiitti ergitu. Diqaalaa dhuftee nuuf hadhaltu.
Kana bu'aan keessan faayidaan isin Oromoodhaaf buusaattanu faayidaa isin uummata Itoophiyaatiif qabdanu ilmaan abbaan qabne bicha gandatti nuu galuudha. Kutaa kutaatti jechuudha. Dulloota waraana naqinaa waraana mootummaa naqinaa heerumaa jaarsa barbaadadhaa gaafa jedhani fireendiidhaan gaafa wal waraanan deema bo'edhani. Waraanan deema shafoo jedha waliin dhaha. Angar guutee nuuf taashee amma borosh. Angar guutee maal godhee? Naa qabdee yoo naannoo sana jirta ta'e moo iddoo biraa jirta? Atam marabbii jedhee sarta suma mana dhugaatii keessaa maal gosa sa'aatii kana. An lubbuudhuma keetiif hin jedhan dhugin hingaa. Dhugaatiin dhiisi mana dhugaatii keessaa fayyimee gadi. Rakkoon qabu hin nuuf taa'ii isuma qubna garaa. La maal anaafsitu wal lolaara moo faannoo fi uummatatu wal lolaara faannoodha dhaabbadhaa kan maal kan rakkoon qabuuti ani yennee shigira illee. Otoo dhaabbattanii fi otoo isin iddoo sana albaatanii dhumnee isiniin galakkisiifnu turre yoo dhiira taate immoo achitti kootu. Nama narrabsiin kaa arrabni dhiira nama godhuu beeki maaliif. Aartiin diris. Maqaan uffata kanaa. Dhiisi bannaate ilaali otuma nu beeku. Kuutuman itti maa jiru waan inni naan jechaa jiru dhageessa miti egaa. Miidiyaa irratti ol ba'uun immoo gaa dhugaa haasa'u malee dhara haasa'uu fidaare egaa. Ilmi dhiiraa. Aarifoo. Dhugaa jiru walitti mooyya. Kaan immoo dhugaaruma jirtuun itti mee. Nama immoo itti mita malee faffattee hin gurshitu. Atis dubartoota si bira jiru? Wallaahi dubartiidhuma na bira hin jirtu na bira. Maal eeggatare isa bira dubartiin maal fuuti sa'aatii kana? Na keessaa fuudhettee qatamu mucaa. Waraana kan dubartii. Maal fuuti mucaan isa bira maal fuuti dubartiin? Isin raayyaa isa biyyaa dubartoota gandi keessaa kabajan qabdan nuus hin biyya. Dubartoonni maal fuuti raayyaa shamarree sa'aatii kana jechuudha. Lafa mabiraatiin hin jirre keessatti dukkana keessatti. Ahmed. Maali nama nasiidha akkan ibsaa keessa taa'uun. Maal fuuti si biraa gaafii gooti nama abbaan qabnetu sin bira jiramoo nama abbaan mana irraa du'eeti sin bira jiramoo maal fuuti shamarri dukkana kana keessaa isinii waliin isin biyyee eegaattan isin immoo maal gooti sin biraa. Kootu ani immoo waan si gaafadha ifaa keessaa maal fuutaati. Nuti warra ifeef kaamaali nuti Oromoodha warra nuuf galu be warra dukkana keessa taa'u sinii galeera miti. Nuti warra nuuf ifa jedhaa qabsaa'u nuti ammoo warra qabsootti jiru barri maaliif dukkana ifa ibsaa. Fundur keenya fedha qabsaa jirra beenu. Angar guuteetti nuuf tareesh. Angar guutee ati angar guuteen kun gandoota meeqa of jalaa qabdi meegaa fi haasaa gabaabaa. Eenyu? Mee ganda meeqa of jalaa qabdi angar guutee? Shaampuudha kaasee haga rooshootii darbee haga abbaay barhaatti sii lakkaa'u. Naa lakkaa'ime. Maal mandara hattuu malee iddoo biraa iddoo kan beekta sinarrabsa gaam baqbaqa haadha keeti saabaa. Bajbajaadha ilmoo warree. Ati waraani nama narrabstu adaraa seera. Gara fuchii haadha keetti boqqolloo naa biqilu. Bajbaja haadha raawu. Ammas malgumaati waraanaa uffata kana uffattee moo? Ani immoo yoon sidhiisa uffatichumaan kabaja gabaa isaan beeka waan ta'eef. Arif. Wai Ahmed. Amma waraanni mootummaa akkanuma nama arrabsaa ooltu seeraan baranne jechuudha si waraanni kun. Simmeetii keessa gale ka waan irratti gubate kana. Simmeetii keessa ol beeluu kan hedduu jira inni kan simmeetii keessa galu. Wanta ta'e irratti gubateera waa'ee. Gedduurra jiraan lapheerra ciisaadha kan simmeetii keessa galu. Isi amee waan akkanaan beekan. Waggaan kee beekaa haadha manaa fuuteetta amma takkaata. Ana addisiidha ammallee. Isin nama kuma wayita jirtanii taaf taafiif koppilinkii ishee ergoo godhan mucaa walii kana fooloo godhas kanallee fooloo godha.